Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii keenya guyyaa irraa kana keessatti kilabii bulchiinsa magaalaa Incinni Mogor keessatti argamna. Kilabiin kun magaalaa Dambidolloo irratti liigii olaanoo Oromiyaa adeemsifamuudhaaf jiru kana bara 2018 godina Shawaa Lixaa bakka bu'uudhaan kan irratti hirmaatu ta'a. Akka shaakala irra jiranitti leenjisaa isaanii dubbisna. Hanga xumura qophii keenyaatti immoo nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya leenjisaa kilabii bulchiinsa magaalaa Incinni Mogor asitti qabannee isinii dhiyaannee jirra. Haalli yaalii isaanii, haalli qophii isaanii maal akka fakkaatu yaadota tokko tokko isaan irraa dhageenya. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Egaa baga nagaan dhuftan obbo Geetaachoo. Baga nagaan nu eddanii. Ayyee kilabni keessan amma yeroo yaalii irra jirutti gara keessan dhufnee isin dubbisaa jirra. Mee haala itti jirtanii fi wantoota irra jirtan nu gabaabsaatii nu dhiyeessa. Tole baga nagaan dhuftan isiniin jechaa kilabni kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Incinni Mogor wal dorgommii liigii tokkoffaa magaalaa Yaabelloo irra gaggeeffame irratti hirmaachuudhaan qabxii 6 argachuun gara liigii olaanoo Oromiyaatti darbeera. Kana jechuun maal jechuudha? Kilabichi bara dhufu yoo kan qabxii gaarii fidu ta'e gara Piriimiyer Liigii Oromiyaatti guddachuuf carraasaa mijeeffataa jechuudha. Seenaa keessatti kilabni bulchiinsa magaalaa Incinni yeroo jalqabaaf gara liigii olaanoo Oromiyaatti kan guddate yommuu ta'u, bara kana ijoollee 25 qabannee shaakala keenya kan jalqabne. Bara kana qabxii gaarii fidna jennee shaakala cimaa kan hojjechaa jirruu fi ijoolleellee bifa gaariidhaan kan qopheessaa jirru jechuudha. Ayyee mee kara fuula duraatti wantoota ijoollee kanaaf hin barbaachisu yookaan immoo ijoollee kana bukkee dhaabachuu danda'u kan jettan hawaasas ta'uu danda'a, qaamota dhimmi ilaallatu kamiifiyyuu ergaa isin dabarsitan yoo jiraate. Tole egaa kilabni kubbaa miilaa Incinni Mogor qaawwaa hedduu qaba. Kilabni kun deeggarsa abbootii qabeenyaan barbaada. Akkasumas deeggarsa warshaalee naannaa kana jiran kan akka warshaa simmintoo Daangootee, warshaa simmintoo Mogor akkasumas abbootii qabeenyaa adda addaa fi meeshaalee kan akka taakeettaa, kan akka kubbaa, kan akka maalliyaa, piipsii fi wantoota garaagaraa taphattoota keenya kana biratti dhaabatanii gaariidha jedheen abdadha. Maaliif deeggartoonni kun godina keenya bakka bu'anii akka Shawaa Lixaatti liigii olaanoo irraa kilaba tokko qofaa ta'edha. Deebi'ees immoo maqaa aanaa kanaa waamsisuuf ambaasaddara aanaa kanaati jechuudha kilabni kuni. Kanaaf abbootiin qabeenyaa, jaarsoliin biyyaa akkasumas warshaaleen as jiran kilaba kana cinaa akka isaan dhaabatanii gama subaan ergaa koo dabarsa. Egaa yaada bareedaadha. Kanatti immoo dabalee keessattuyyuu yeroo ammaa kanatti dargaggoota haalota adda addaa keessatti jiraniif ergaan isin dabarsitan maali? Tole akka waliigalaatti kilabiin kun fayyadamummaa dargaggootaa giddu galeessa godhate jechuudha. Kun dargaggoonni keenya iddoo hin taane akka isaan hin oolle kilabii kana ilaalanii jalaallee kan guddatan, piroojeektii kanatti makamuudhaaf kan guddatan baay'eetu jira jechuudha. Kubbaa miilaa dorgommii carraa biddeenaalee taphattoota kanaaf uumuu dandeenya jechuudha. Kilaboota kanaaf akkasumas gara gadiitii araada adda addaa dhiisanii gara kanatti kan makamaa jiran ijoolleen akkuma argitu dirree kana keessa ijoolleen kumaatamaan jiru jechuudha. Kanaaf dargaggoonni kun iddoon mallee jiran dhufanii gama ispoortii kanaatiin gara kubbaa miilaatiin maqaa aanaa isaanii akka isaan waamsisan gabsumaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Ayyee guddaa galatoomaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti immoo akkuma ergaa leenjisaan isaanii obbo Geetaachoo yaadataa akkuma nu dabarsanitti abbootiin qabeenyaa akkasumas immoo dhaabbattoonni garaagaraa ijoollee kana bukkee dhaabatanii keessattuu haala adda addaatiin magaalaanis ta'ee naannoon tokko beeksifama waan ta'eef ambaasaadara magaalaa kanaa yookaan bulchiinsota magaalaa lamaan kanaa ta'anii ijoollee deemaa jiran akka godina keenyaatti beekamtii biyyattiidhaafis wantoota garaagaraa irratti hirmaachaa waan jiraniif isinis bukkee dhaabachuu hin dagatina. Ammas immoo ijoollee taphachaa jiran keessaa namoota lamaan tokko isinii dubbisne ergaa isaanii asumaan isinii dhaamna. Egaa yeroo ammaa kanatti immoo dargaggeessi tokko bukkee keenyatti argama. Haalota isaan bara 2017 keessa dabarsanii akka godina Shawaa Lixaatti bakka bu'uudhaan isaan Yaabelloo irratti dorgommii taasisan gabaabumatti maal akka fakkaatuu fi qophii akkamiirraa akka jiranis yaada tokko tokko irraa fudhannam hanga xumuraatti nu waliin tura. Egaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Tole maqaa kee irraa jalqabna. Maqaan koo Abbaay jedhama. Abbaay Xaafaan jedhama. Maqaa masootiin immoo Dungaa naan jedhu. Kilabni keenya bara kana bara 2017 Yaabelloo irratti taphachaa turre yeroo darbe tapha Yaabelloo irratti taphatameen liigii tokkoffaa Oromiyaa taphachaa turre. Liigii tokkoffaa Oromiyaa taphachaa turre keessatti immoo qabxii boonsaa galmeessisnee haalonni tokko tokko wanta nu mijanneef xiqqoo wanna ta'een qabxii waancaadhaaf dongee hin deebinee jirra. Ammaaf immoo gara liigii olaanoo Oromiyaatitti carraa argannee guddannee jirra waan ta'eef liigii olaanoo Oromiyaa kana keessatti immoo shaakala keenya eegallee qophii taasisuu erga eegallee turreerra. Ammas immoo qophii goonee kanarratti gara fuulduraatti amma nuni tapha kanarratti waancaadhaa fi qophii gahaa gochaa jirra. Geeba nyaannee akka dhufnu abdiin qaba.
kilabiin keenya abbootiin qabeenyaatii fi namoonni magaalaa kana keessa jiranii namoonni baay'een abbootii qabeenyaa baay'ee qabna nu deeggaranii gara fuulduraatti garuu deeggarsa kilabii kana godhanii kilabni kun amma pirimeer liigiitti kilaba deemuu danda'udha waan ta'eef taphattoota baay'ee ciccimoo ta'an of keessaa qaba kilabni kun hin beeka ijoollee baay'eenis namoonni baay'eenis waa'ee kilaba kanaa hin beeku kilabni kun waggaa waggaadhaan liigii tokkoffaa oromiyaatti bara darbe guddate bara darbe sana guddate bara 2017 immoo liigii olaanoo oromiyaa takka guddatuuf carraa arganne amma immoo liigii olaanoo oromiyaa amma Dambidolloo irratti taasifamuuf qophii gahaa gochaa jirra kun ammas illee akkuma argitan shaakala irra jirra kanaaf warroonni interview kana argan kilaba kana akka deeggaranii jedha abbootiin qabeenyaa magaalaa kana keessa jiran kilaba kana duukaa dhaabbatanii kilaba kanaaf maal akka barbaachisu akka deeggaranii jedha bulchiinsonni aanaa kana keessa jiranis immoo nu deeggaraa jiru kana caalatti immoo akka nu deeggaranii nu bira dhaabbataniif kana isaan gaafanna viidiyoo kana hin argu jedhee yaada warroonni argan immoo nu deeggaranii bulchiinsis aanuleen magaalaa kana keessa jiran hundu namoonni abbootiin qabeenyaa akka nu deeggartanii jedha kana kilabni kun kana barbaada kun ammoo qophii gahaa goonee jirra gara taphaatiitti deemna geeba finnee dhufnee abdii qaba. Ayyee egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ammas keessummaa biraa isinii qabannee dhiyaanna obboleessi keenya yaada nuu kenne hundumayyuu guutumaan guututti akka hubattan abdii guddaa qabna keessattuu dhiyeessiin garaagaraa yoo jiraatan akkasumas immoo dargaggoota kana deeggaruu yoo danda'ame ijoollee kana booddee dhufaa jiraniifis abdii guddaa waan horuudha sababni isaa bara 2016 keessa dorgommiidhaan gara liigii oromiyaatti kan darban yoo ta'u 2017 immoo liigii olaanoo oromiyaatti darbanii baran immoo isa caalatti fooyyessanii akka geeba fidanii dhufaniif kabajamtoota hordoftoota keenya ammas taphataa tokko yookaan immoo taphataa garee kilabii Incinni Mogor keessaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra haalli yaalii isaanii maal akka fakkaatu maqaa isaarraa jalqabeen nutti hima. Okay, baga nagaan dhufte. Obboleessa koo baga nagaan eegde maqaan kiyya Habtaamuu Kabbabaati. Kanan taphadhu garee Mogor Incinniiti jechuudha. Tole garee kilabii Incinni Mogor keessatti taphachaa jirta. Egaa haalli baroota darban kana keessatti dabarsitanii fi wantoota amma irra jirtan gabaabumatti lafa dirree yaalii keessattidha kan isin arganne yaadota tokko nuuf qoodu. Egaa akkuma beekamu kilabiin Incinni Mogor jedhamu waggaa waggaadhaan tiimii jijjiirama guddaa fidaa turedha jechaadha. Ammas immoo shaakala keenya hojjechaatu jirra. Innaa gara fuulduratti kilabiin kun kilabii guddaadha. Ijoollee baay'eedha kan asii ba'anii akkuma beektan jechaadha. Ijoollee baay'ee nu keessaa ba'anii guddatanii jiru jechaadha. Innaa nutis immoo gara fuulduraatti kilaba kana guddisnee nutis immoo iddoo guddaa ga'uu barbaanna jechaadha. Tole mee kilabii kanaaf yookaan immoo yeroo dirree irra jirtan kanattidha kan dhufnee isin dubbisne. Dirree kanarratti yeroo isin hamileedhaan hojjechaa jirtan kanatti dargaggoota kana maaltu barbaachisaa maaltu immoo osoo isinii guutame hawaasnis yookiin immoo abbootiin qabeenya naannoo kana jiranii isin ambaasaaddara magaalichaatidha keessattuu yeroo ammaa kanatti akka oromiyaatti yookaan immoo akka godina shawaa lixaatti bakka buutanii oromiyaa irratti beeksisaadha kan jirtanii mee wantoonni akkamii osoo isinii guutame yaada keessan. Kilabii kanaaf waan baay'ee barbaachisaa kilabiin kun tokkoffaa kuwaasii mataa isaa hin qabu akkasuma taakkettaa hin qabu maaliyaa hin qabu ofuma isaatti fe'achaadha kan hojjechaa jiru. Anan jechuu barbaadu abbaan qabeenyaa naannoo keenya baay'ee waan ta'aniif akka nu cinaa dhaabbatanii nu gargaaran jenna jechaadha. Baay'ee mee isarratti immoo wal qabatee bara darbe keessatti yaaballoo irratti dorgomtanii liigii olaanoo oromiyaa keessatti akka isin darbitan yaada naaf kaastee turte. Liigii oromiyaa olaanoo kana keessatti yeroo dabartan haala akkamii keessatti akka isin dabarsitan wantoota tokko yaada osoo nuuf qoodda. Egaa taphachitti taphachaa turre keessatti sochii gaarii agarsiisaa turre akkasumas qabxii gahaa arganneeti gara liigii kanatti kan guddanne jechaadha. Gara fuulduraattis immoo cimneetuma hojjennee amma Oromiyaa Pirimeer Liigiitti seenuudha jechaadha. Tole guddaa galatoom yaada nuu laatteef. Egaa kilabiin kun namoota 25 qabatee gara dirreetti seenee jira. Yaaliirra yeroo jiran kanatti dhufnee isinii dubbisneerra. Isinis gama keessaniin namoonni abbootiin qabeenyaa yookiin immoo hawaasni naannoo kana jirtan kilabii kana bukkee dhaabattanii tumsuu kan barbaadaniif kallattiidhaan karaa leenjisaa isaanii obbo Geetaachoo Yaadataatiin yaadota garaagaraa akkasumas immoo wantoota jiran hundumaa kallattiidhaan kan isin beeksisnu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti waan nu waliin turtaniif galatoomaa ulfaadha.
Kilabiin bulchiinsaa magaalaa Incinni Mogor wal dorgommii bara 2018 liigii olaanoo Oromiyaa magaalaa Dambidolloo irratti taasifamu irratti